Nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u, obboloota qaqqaalii hiriyoota koo akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoon nagaa koodha. Isinis baga nagaa taatanii amma yoonaatti maatii naa taatanii kan jirtan subscribe, like, share naaf gochaa kan jirtan galataan isiniif qabu guddaadha. Guddaa galatoomaa waaqni isin haa eebbisuun isiniin jedha. Akkasumas maatii koo kan hin ta'in adaraa obbolummaa maatii koo ta'a na jajjabeessaa. Anis amma dandeettii koo isinan jajjabeessaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa mata duree bareedaa yookaan viidiyoo bareedaa qabadhee dhufeen jira. Yeroo baay'ee ani dubbistuudha yookaan riideriidha. Waa dubbisuun jaalladha. San ofii dubbisu kan ammoo waliin dubbifna jedheen qabadhee dhufeen jira. Namoonni kana dura dubbifama babbareedaa waan namatti tolu keessa namaa kakaasu dubbisaa turtanii irra deebisinii ta'a. Namoonni dubbistanii hin beekne yookaan dubbistanii hin jirre immoo akkasiin kanarraa barnoota guddaa argattan nan amana. Egaa innis jechoota beektotaati. Baay'ee jechoota beektotaa kana nan jaalladha dubbisuusaa bu'aa qaba. Sammuu namaa motiveeshinii adda addaatidha. Kanaaf sammuu namaa kakaasaa nama dadammaqsaa waliin har'a isa dubbifanna. Ammallee like naaf godhaa, share naaf godhaa, comment naa godhaa. Obbolummaadhaan isinin jaalladha. Waadaa ofii seeni akka ati gonkumaa abdii hin murannetti. Waadaa ofiif seeni gonkumaa akka abdii hin murannetti. Kana jechuun guyyaa abdii murattu waadaa ofiif seente jennaan of jajjabeessitaa, of gargaartaa jechuusaati. Jecha beektotaati. Nama abdii hin muranne tokko dhabsiisuun yookaas dhabuun haalaan jabaatti. Namni abdii hin muranne nama biraa deemuun isaa yookaas hiriyaa ta'uu danda'a, maatii ta'uu danda'a, fira ta'uu danda'a. Isa biraa yookiis ishee biraa deemuun yookiis isheen inni nama biraa deemuun haalaan baay'ee jabaata. Sababni isaa namni abdii hin muranne nama hiriyaa isaallee abdii mursiisu jecha beektotaati. Karaan duraanii balbala haarayyaa siif hin banu. Karaan duraanii balbala haarayyaa siif hin banu. Karicha irraa gara biraatti tarkaanfatteetta. Iddoo tamma jirtu immoo yookiis bakka itti deemaa jirtu karaa biraadha. Balbala haaraa kan siif banu karaa tammarra deemaa jirtu yookiis karaa itti deemuuf jirtudha. Wanti darbe darbeera jecha beektotaati. Wanti of duuba si deebisu yeroo hedduu ilaalchuma mataa kee keessaati. Wanti of duuba si deebisu yeroo hedduu ilaalchuma mataa kee keessaati. Kana jechuun kan of xiqqeessus, kan of guddisus ilaalcha ija kee ati ittiin of ilaaltedha malee ilaalcha namni ittiin si ilaale miti jecha beektotaati kunis. Guyyaan kun gaariidha jechuu kee dura hanga halkanaatti eeggadhu. Yeroo tafee jiree jechuudha. Guyyicha jajuudhaan dura hanga halkanaatti guyyaa sana hin jajiin. Rakkoon biraan guyyicha keessatti uumamuu ni danda'a jecha beektotaati. Hojii takka eegaluun cina hojii sanaati. Eegdus eeguu dhiistus boruu dhufuu hin oolu. Eegdus eeguu baatus guyyaan borii jaallatee otoo hin taane dirqamee dhufuun isaa waan hafu miti. Sababni isaa uumaadhuma takka kanatti akka guyyoonni wal jijjiiran godhee uume jecha beektotaati. Diina tokko mana keessa si jiru irra diina dhibba ala jiru wayyaa. Diina tokko mana keessa si jirurra diina 100 ala jiru wayyaa. Kana jechuun garaagarummaa tokkoo fi garaagarummaa 100 gidduu jiruun ilaaluun nama dhibu. Isa manaa wajjin ooluu, wajjin buluu, wajjin nyaatu, wajjin dhuguu ulfaataa jechuudha. Diinni mana keessaa waaqni isa kana nurraa qabu jecha beektotaati. Hantuunni adurreetti yoo kofalte isii bira boollatu jira. Hantuunniif adurreen waliif masaanuudha. Kanaafuu hantuunni otuu adurreetti hin kofaliin dura waan ta'e qopheeffattee lafaa qabdi. Kanaachi itti kofalte jechuun nyaatamuun ishee hin hafu jecha beektotaati. Roobuu mala baaldii kee hin kaasin. Roobuu mala baaldii kee hin kaasin. Hin roobu jettee baaldii gogaa achiin kaasin jechuusaati. Kana jechuun
waan tokkotti abdiin muriin waan ati eegdee dhabde siif dhufuu danda'a hin beekamu jechuusaati jecha beektotaati. Wanti ati barbaaddu hundi ofitti amanamummaa kee keessa jira. Ofitti namanne taanaan waan barbaadu kamillee hin argattu yookiis hin arganne. Kanaaf waan barbaadu argachuudhaaf dursa maal gochuu qabda? Ofitti amanamummaa horachuu qabda jecha beektotaati. Ilaalcha yookiis yaada rakkoo ittiin uumne sana qabannee rakkoo keenya furuu hin dandeenyu hanga sammuu keenya jijjiirrutti. Rakkoon yookiis miidhaan darbe kan nurra ga'e sababa qaba waan ta'eef rakkoo sana furuudhaaf yookiis miidhaa sana furuudhaaf dursine sammuu keenya haaressuu refresh gochuu. Kanaaf wanti nuti gara fuulduraatti uumnullee akka waan darbee sana ta'e ammas miidhaaf nu qopheessuu ni danda'a jecha beektotaati. Miira kee to'adhu malee miira keef hin garboomin. Miirri waan baay'ee nama jechi nama kuffifti yoo barbaadde nama miti. Miirri iddoo hedduutti nama oofti. Miirriif machiin namni dhugee machaa'e tokko namarraa galuu danda'a. Miirri gaabbis bor fiduu danda'a. Kanaaf hoore hin gabroominiif to'adhu malee miira keenyaa to'annu jecha beektotaati. Dogongorri kee akka ati yaalu yookiis mokkoraa jirtu siif mirkaneessa. Dogongora uumuun akka ati waa tokko waan haaraa tokko kalaquuf yaalaa jirtu yookiis uumuudhaaf yaalaa jirtu siif mirkaneessa. Kanaaf dogongora hin sodaatin. Waa kalaquuf, waa dubbachuuf, waa hojjechuuf hin sodaatin. Sababni isaa waan haaraa tokko yaalaa jirtaasiin jedha jecha beektotaati. Irra hedduun namoota waan barbaadan hin argatan. Sababni isaatis isaan waan barbaadan hin beekan. Waan barbaadan argachuudhaan dura waan barbaachisaa beekuun dirqamadha. Waan barbaachisaa akka argannuuf waan barbaadamaa beekuun keenyas dirqama jecha beektotaati. Wanti dhabde sun waan kee hin ta'iniif. Wanta ati dhabde sun waan kan kee kan hin ta'iniif. Hiriyaa ta'uu danda'a, qabeenya ta'uu danda'a, fira nutti dhiyaatu ta'uu danda'a, fayyaallee ta'uu danda'a. Kan keenya kan hin taane dhabna malee kan keenya yoomiyyuu hin dhabnu. Kan dhabdaniif kan gaabbitan yookiis kan aartan yoo jiraattan kan keessan kan koo kan hin taaneef waan sun nu dhiisee deeme yookiis waan sun nurraa fagaate. Kan keenya yoomuu nu dhiisee deemu nurraa fagaatu. Bakka nuti kufnetti nu wajjin kufaa, bakka nuti kaanetti nu wajjin ka'a, bakka nuti qabaanetti nu waliini, bakka nuti dhabnetti nu waliini. Even hiriyaa bara kanaa bakka bu'uu danda'a kun. Kanaaf inni si dhiisee deeme kan kee miti. Kan kee si dhiisee deemu kan kee yoomuu sirraa dambu. Fokkiste jedhee bareedde jedhee. Iyyoomte jedhee sooromte jedhee. Wayis bareedde jettee yookiis fokkiste jettee sirraa addan baatu. Kan sirraa adda baate yookiis kan sirraa adda bahe kan kee miti. Kanaaf sammuudhaa hin cabiin jechuusaati. Kunillee jecha beektotaati. Yeroo takka takka ni moota, yeroo takka takka irraa baraatta. Wanti moo'amu jedhamu tokkollee hin jiru. Waltaraa yookiis immoo waltaraa jedhama. Taraan afaan Amaariffaa yoo ta'e na of galcha. Yeroo takka takka ni moota, yeroo takka takka irraa baratta. Kana jechuun yeroo takka takka dogoggoruu dandeessa. Karaa sirriittis deebi'uu dandeessa. Inni kun isa jarri zaatis laayif jedhani jireenya jechuudha. Jireenya al takkaan tolti, al takkaan baddi. Kunillee jecha beektotaati. Guddaa ta'uu yoo barbaade yaada xiqqaa dhiisi. Kan si guddisus, kan si xiqqeessus yaada keeti. Kanaafuu guddisii yaadi. Guddisii yaadi. Guddistee yaada jechuun guddistee hojjette jechuudha. Yaadni kee si guddisa. Yaadni kees si xiqqeessa. Yaada guddaa qabaannaan ni guddatta. Yaada xiqqaa qabaannaan ni xiqqaatta. Kanaaf guddisnee ayyaannu. Godhuu hin oolu hin jedhin. Godhuufan deema jedhi malee. Godhuu hin oolu hin jedhin. Godhuufan deema jedhi malee.
Kana jechuun shakkii of keessaa hin qabaatin jechuudha. Godhuu hin oolu hin jedhin godhuufan deema jedhi malee hin shakkiin jechuudha waa tokkotti. Jiruun tun akka bishaan garbaati. Inni yoomillee hin tasgabbaa'u. Sumata akkatti daakan barachuu qaba. Jiruun tun akka bishaan garbaati. Inni yoomillee hin tasgabbaa'u. Kanaafuu sumata akkatti daakan barachuu qaba malee waan mamma keessa jiru wal fakkaata. Jiruun yoomiyyuu hin mo'amtu. Mo'achuuf yoo carraaqan malee taa'anii nan mo'adha yoo jedhan jiruun eenyumaafuu mo'amtu. Isa sadarkaanuu oliitiifis isa sadarkaanuu gadiitiifis jiruun gonkumaa hin mo'amtu. Gufannee kufuun kufnee ka'uun akka nuti itti guddannu. Bakkuma itti kufne sanatti hafuun garuu akka itti duunu. Gufannee kufuun kufnee ka'uun akka nuti itti guddannu godha. Gufannee kufuun keenya iddoo kufnee ka'uun keenya akka nuti itti guddannu nu godha. Bakkuma itti kufne sanatti hafuun garuu akka itti duunu nu godha. Kanaaf dogongoras haa ta'u maalillee haa ta'u kan uumame barumsa waan ta'eef jechuu isaati. Kunillee jecha beektotaati. Boruu guyyaa biraati waan ta'u hin beektu abdiin mureen. Boru guyyaa biraati waan ta'u hin beektu abdiin mureen. Jabaadhu. Guyyaan irraa guyyaa boo'ichaa yoo ta'e illee guyyaan irraa guyyaa gaddaa yoo ta'e illee guyyaan irraa guyyaa rakkinaa hiyyummaa ta'uu danda'a, harka dhabeessa ta'uu danda'a, inni boru immoo quufa baatee dhufuu danda'a. Kanaaf abdii hin muriin. Dhalli namaa yoom du'e gaafa abdii muratedha. Namni du'uudhaaf jedhu tokko hin du'u nan jiraadha jedhee ofirratti murteessee jennaan rabbillee yookiis waaqnillee hin gatu hinuma jiraata. Namni fayyaan tokko ani nan du'a jedhee ofirratti waakkata ofirratti wata taanaan innutuu jiru sammuunsaa du'atti labseera waan ta'eef du'uu ni danda'a. Kanaaf wanta arraba keenyarraa ba'u ol nu kaasas gadi nu buusas jechoonni arrabarraa maddan haamilee sammuu keenyaa ta'uu ni malu. Kunillee jecha beektotaati. Addaan baafadhu garaagarummaa bashannana dargaggummaatii fi jiruu teetan fuula duraa balleessu jidduu jiru. Addaan baafadhu waa lamadha jechuudha. Garaagarummaa bashannana dargaggummaatii fi jiruu tee fuula dura jiru. Umuriin dargaggummaa umurii bashannanaa fakkaatee yookiis umurii gaarii fakkaatee rakkoo keessa nama buusuun isaa waan hin hafneefidha. Kunillee jecha beektotaati. Yeroo dhabuu yookiis dhiisuu yaaddu waan eegalteef yaadadhu. Yeroo dhabuu yookiis dhiisuu yaaddu waa tokko karoorsitee yookiis itti abjoottee mul'ata waa tokko qabaattee gaafa waan sana irraa deebi'uudhaaf kaatu waan tokko yaadadhu akkaataa itti eegalte. Ka'umsi xiqqaa ta'uu danda'a, ka'umsi gadi bu'aa ta'uu danda'a, ka'umsi mijachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf karaa geessee hin dhaabbatiin jechuu isaati. Kunillee jecha beektotaati. Baay'ee barumsa namaaf kenna, namatti tola. Kanaaf akkasiin dhaggeeffattan sinan affeera. Karaan sirriidha, salphaadha. Karaan sirriidha, salphaa miti. Karaan sirriidha, salphaa miti. Kana jechuun karaarra wantoonni jiran gufuun jiraachuu danda'a. Haalonni rakkisuun jiraachuu danda'a. Karaan sirriidha, salphaa miti. Karaa jechuun karaa irra adeemnu qofaa ta'uu dhiisuu danda'a. Gara jireenya keenyaatti finnee gara jireenyaatti siqachuu ni dandeenya. Guddaa galatoomaa. Viidiyoon koo har'aa nama barsiisa, nama bashannansiisa jedhee yaadeen qabadhee dhufee namoonni yaadaaf gaaffinaaf qabdan yookaas akka kana wayyanaan jettan karaa keessaallee na dubbisuu dandeessu. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti galatoomaa. Like, share, subscribe naaf godhaa.